dhaqamna waan ta'eef uffata miiccachaa jira. Tole bakka na waamna. Eshi. Lakkoofsa bilbilaa dhoowwadhe sun ana xalayaa barreessee daftara koo keessa kaa'e. Garuu maaliif hin deebiin dhoowwadhe? Maallaa barreessee laata asitti dubbisa xalayaa maalidhaa barreesse? Karee obboleettiin manatti dhunaan abbaa kootti na hin filamu dabalatteetti isheen suuta dhimmas dubbisa. Duraan dursee nagaan koo si haa ga'u qilleensarra qaali'ee akkam jirta jaalatamtuuf kabajamtuu kanan baay'ee jaaladhuu fi kabaju. Ani baay'ee si jaaladha. Kaleessa lakkoofsa bilbilaa keessi gaafannaa na dhoowwatte. Kanaaf xalayaa kana si barreessuuf dirqame. Isa kee gadhee yeroo ati boqonnaa baatu xalayaa kana daftara kee keessa kaa'uuf murteesse. Kanaaf ani jaalala keetiif boqonnaa dhabeera. Lakkoofsa koo kanarratti yeroo xalayaa kana saalta dubbiftu akkuma lakkoofsa kana argiteen akka inni na dawwaltu sin eega. Baay'ee si jaaladha. Maallaa barreesse? Sin jaaladha, sin jaaladha. Ummatti dubbachaan uffata miiccaa jira bar. Alla barumsa koo nuti wal faate. Yoo bora qormaata qabna isa sammuu kiyya keessaa yaadachaa jira. Eshi. Ammas immoo natti fuulaata. Keendoo walaaf. Amma hundoo walaaf. Masalah. Hello. Kamu negara? Nagaa kooti. Anuma dhayee. Maali? Eeyyee xalayaa kee dubbiseera. Garuu yaaduma. Eeyyee natti toleera. Eeyyee kana busee bilbilee kaan lakkoofsa kee achumarraa argina. Lakki ammaaf deebisiif hin qabu. Abbaan koo xalayaa kana osoo argee nan dhiisu. Kanaaf lammaffaa waan akkasii daftara koo keessan kaa'e. Yeroo baay'ee obboleettiin kiyya nama gorfti waan ta'eef yoo taree daftara koo keessatti waan akkasii argan anananniisan. Ammaaf deebisiif hin qaban. Manni jaalalli maastikaa seetanii banana siibitu. Haa ta'u amma uffata miiccaan jira. Harmeen kiyya mana jirtu waan ta'eef
tarii namaa dandeessi nagaatti. Ayyee borummaan barumsa qormaata qabnaa haa ta'u nagaatti. Garuu sagaleen isaa baay'ee nama boca. Maaliif garuu maaliif isin jaalladha jechuun ni didi. Haa ta'u yeroo inni deebisee nyaata jirutti faaruma tolaadhaan itti haasa'a. Maal akkoo qaba garuu yoon jaalladha tarii barumsa koo irratti waan dhiibbaa geessisu qaba. Nutti fakkaatu garuu hin beeku. Mucaan baay'ina jaallateera. Lakkoofsa isaa kana gabaajee waliin barreeffate.